Mubeen gaaffii tokko na gaafatee jira. Mubee viidiyoo ati hojjette sanarratti viidiyoo ani sirratti dalage argiteetta. Haa ta'u viidiyoon sun siigalee ani ummata kiristaanaa wangeela waan hin tuqeen qabu jette galatoomi. Garuu viidiyoon ati hojjette suni achirratti kana booddee nama amantii keenya tuqee gadi walitti yaana jechuun siigalee gaaffii amma kuni ijoollee baalagee amantii keenya tuqxee gadi walitti yaana yoo jette bareeda. Kana booddee gadi walitti yaana jechuun ammallee gaaffii keessa jira. Kanaafin sirratti hojjedhe siigalee viidiyoo sana ishee kanaafin sirratti hojjedhe. Kana dogoggora kee ta'uu danda'a. So kanatti aansuudhaani miidhamee jira mucaan kuni. Amantaa keessan arrabseera xiqqeesseera amantaa nama kamii nama kamii arrabsee xiqqeesseera itti adabamuu qaba. Maaf adabama mucaan kuni namni jedhe hin jiru. Kiristaanni jedhes hin jiru. Garuu akka mubeetti siif gaaffiin ani qabu mucaan kun dhugaa balleesseera. Amantii kee keessa ture. Amantii kee keessaa dhufee gara Pirotestaantiidha kan inni dhufee. Ijaa balleesse sanaa fi adabbiisaa fudhachuu qaba. Malee mucaan kun du'uun qabu siigalee hidhamee jira. Bakka hidhame sanatti mucaan kun hin nyaata. Biyya ormaa isuma beektu. Mubaarak har'a utuu Dubaay sana keessatti hidhamte. Nama si jaallatu hin qabdu taanaan. Fira obboleessa hin qabdu taanaan. Mana hidhaa sana keessatti maal akkati ta'uu dandeessu siifuu gaaffiidha. Jechuun namni dhufee si ilaaluu qaba. Balleessiteef sirraa baqachuu hin qabu namni siigalee mube. Maaliifi akkati duutuun barbaadu ka. Balleessaa kee sanarraa bartee Mubaarakiin booru mubee amantii ati arrabsite. Yakkeen jira, balleesseen jira. Obboleessa koo haadha koo dhiifa manaa godhee jilbeeffatee amantaa keessan yoo gaafate namni kun yoo barumsa irraa baratee ba'ee yoo dhiifama gootaniifi maalidha rakkoonidha malee amma ani mana hidhaatii akka inni ba'u miti kan inni qarshii walitti qabaafi jechaa ni jiru. Maaliifi mana hidhaa sana keessa taa'ee uffata tokkoon jiraachuu hin danda'u. Biyya afaan beeku keessa jiraachuu hin jiraatu. Jiraachaa hin jiru. Biyya haati abbaan firri ollaan bira jiranii hin jiru. Kanaafiyyuu mucaan kuni balleessus nurraa dhalatee badiisaaf yoo haadu'us mootummaa biyya sanaatitti murteessa. Yoo haa hidhamus mootummaa sanatutti murteessa. Hin hidhamiini miti. Hidhamuu inuma qaba mucaan kun siigalee. Hidhamee immoo barumsa baratee ba'ee ummata musliimaas, ummata ortodoksiis, ummata hundumaani akka inni dhiifama gaafatee gara ummataatti ba'ee ijoollee kana booda amantaa namaa xiqqeessitan, amantaa namaa arrabsanii fi fakkeenya yoo ta'e maal rakkoo qabaadha. Ani amma kan hin jenne malee har'uma mana hidhaatii haa ba'u namni jedhen jiru. Waajiinis irratti waasiifaa jedhu isaanii Fiinaa qabatte qabdaa na yaadate qabcha waan ta'eef waadiyyoo dabalenaa kenne waan tokko itti sii deebisa waan tokko na gaafatte waan ta'eef mucaanii an kanan jedhe ammas garee mucaa kana baafna jedheeni malee amantaan hin jenne amantaan hin jedhu maaliif beektaa walitti gadi yaana ilaa soolan waa tokko sitti himu wal jaallanna wal kabajna akka gootu fakkeessuun beekuwan. Wallahi an kristaanummaan kee waa tokko dhiibbaa natti hin fidu. Dhageesse islaama ta'uu dhiisuun kee soolan anaaf rakkoon qabu tokkitti dhaggeeffadhu sittan hima. Warra lallabees gara islaamaatti nama fiduu miti. Warra arrabsees diffeessu waa godhuu miti. Arrabatti nama dhusi jammar. Siigalee ilmi namaa nama taanaan yaada gaarii qabaannaan obboleessa kooti. Akkasittan jiraadha. Garuu nama amantaa keenya tuqe walitti gadi yaanaan hin jenneen yoon jedhes immoo dhugaan qaba. Dhaggeeffadhu gala. Kutamee dhufee dhaggeeffadhu. An viidiyoocha guutuu tokkummaa harka akkaawuntii fuudhee booddee dhaggeeffadhu solan. Si fidee jalqabarraa amma dhumaatti waan anaasee achuma laayif istireemii keessa galeessee agarsiisuu danda'a tokkummaan akkaawuntii kennaa kenni jedhee. Yookiin immoo mana tokkummaan na xayoote achitti baasi jedhee sii baasisuu danda'a. Jetteetta warra jettan an amantaa kootiif waardiyyaadha. Lubbuu koo. Yoon dhabe nan gubu amantaa kootiif elaa dhaggeeffadha. Amantaa kootiif yoon lubbuu koo dhabe waa tokko wanti na qoccoo hin jiru nama amantaa koo tuqeen walitti hin gadi yaa'a. Kun rakkoo tokko hin qabu. Soolan amantaa kee xunnaan natti gadi yaatu maatu viidiyoo si hojjechiisa. Gadi yaate sanarratti ishee kana jechuu qabdala. Nama amantii koo tuqeen wal gadi yaana jechuu qabda malee. No walitti gadi yaana kanan jedhe warra maallaqa funaanaa jirutu
amantaa keenya xiqqeessiisaara mucaa kana baay'isuudha. Isa jechuu qabda ka isa kana warra birrii kana funaansisaa viidiyoocha yoo finnee siin jedhe amma anaaf sii kan walitti araarsu viidiyoo an dubbadhe san laayiv istiriimicha ija kee duratti badhee soolii dubbadhee sinirraa bu'u waliin dubbachuu akkasitti xumurra. Waliin dubbachuu dandeessu Mubaarak soolanii ija waliin dubbachuu dandeessu sin booda elaa amma wantuma muraasa dubbadhaani. Jalqaba irratti amantoonni wanta kana beekuu qabdu. Warreen Islaamaa hordofan ilaallata dubbiin kun. Nuti amantii dullaan irraa nama tiksan hin qabnu. Ishee kana dagatina. Waaqa dullaa fudhannee allabii fudhannee namatti baanee irraa nama tiksinus hin qabnu. Dhiifamaa waajii yeroo dubbatu waa tuquun amalaa deebii deebisuun amalaa walitti buunee faca'uu keenyarra dhiiseen deemu. Gorsa kana mana keetti kennaa turte waajii kenni dhaqiiti. Nus immoo waaqayyo si eegu maaliin miliyooniin eegechi keessaa hin baafne yoo siin jedhe kelsiin jedhe. Elaa sooli kanaafuu annan bu'aa sooli. Maaliif beektaa abbaa amantaa kootitti buute naan jetta sin kabaja waan ta'eef soola. Waajiin maal jedhe amantaa keenya maaliif akka taanaan immoo amantaan kee maaliif miliyoonii achi keessaa baasee nu agarsiisu yoo siin jedhe laa nambaan solan miira keessa qalee walitti bu'uun barbaadu si wajjiniin nama wal kabajnu viidiyoo jechuu kee kennan jedhu anaaf sii kanaan dura viidiyoo walitti hojjenne teenye dubbannee maali waajii wannatti dubbataattu waan amantaa koo tuqumu. Nu amantaa keenya neen na waardiyyaa taane amma kana dura dubbannaa. Mube koi. Ishi sola. Koi mube waan ati gootu waaji. Amma amantaa musliimaaf kiristaanaa sana dhiisnee mee waa'ee miliyoonii sanarratti akkaataatti ani dura kaa'een jira. Namni balleesse tokko jiraachuu fi biyya ormaa sana keessatti yoo hidhames du'uu jaan qabnee fi gargaaruun barbaachisaadha. Maaliif mubeen abdiin amantaan koo pheenxeedhaan beekta Iyesuus anaaf waaqa. Isin biratti immoo ergamaa ta'uu danda'a. Siigalee kuna waajifaaf beekas. Ani waaqa kooti amman jedhetti mubeen amantaa koo naa kabajuun dirqama keeti. Maaliif amantaa kee akkan sii kabajuuf? Siigalee isaan alaa koomentiidhaan dhufanii yookaanis viidiyoo waraabanii Iyesuus akkas jedhu taanaan ijoolleen musliimaa sirrii miti amantii koo naa kabajaan jiranii amantii isaanii akkamiin hin kabajaa ka jedhu irrattidha kan inni duras haasa'aa ture siigalee. Amma kanaafi mee waajiinis mubeen kan inni haasa'e waa'ee miliyoonii sanarratti. Waajii faalibeettaa sola. Waajiri maal jara sheekotaa wajjini waliin jedhaa oolu nan nagaa mana kootti waliin jedhaa turani. An humna elaa. Waajira baamataa humna. Tokkoon barbaadu. Tokkoon barbaadu waajira wal tokkoon barbaadu. Maaliif dubbatti irratti dubbadha obsish. Kanaafuu jala wal tokko wajjitee walii deebiftu litti walitti himtu galma wajjin fitaa amma dhimma amma soolan irratti viidiyoo hojjette. Beekas. Ani waaqa kooti amman jedhetti mubeen amantaa koo naa kabajuun dirqama keeti. Maaliif amantaa kee akkan sii kabajuuf? Siigalee isaan alaa koomentiidhaan dhufanii yookaanis viidiyoo waraabanii Iyesuus akkas jedhu taanaan ijoolleen musliimaa sirrii miti amantii koo naa kabajaan jiranii amantii isaanii akkamiin hin kabajaa ka jedhu irrattidha kan inni duras haasa'aa ture siigalee. Amma kanaafi mee waajiinis mubeen kan inni haasa'e waa'ee miliyoonii sanarratti. Waajii faalibeettaa sola. Waajiri maal jara sheekotaa wajjini waliin jedhaa oolu nan nagaa mana kootti waliin jedhaa turani. An humna elaa. Waajira baamataa humna. Tokkoon barbaadu. Tokkoon barbaadu waajira wal tokkoon barbaadu. Maaliif dubbatti irratti dubbadha obsish. Kanaafuu jala wal tokko wajjitee walii deebiftu litti walitti himtu galma wajjin fitaa amma dhimma amma soolan irratti viidiyoo hojjette. Elaati waajii koo anii fi mubeeni amantaa kiristaanaas amma kee wanta beeknu hin qabnu innis amantaa musliimaa diippilii wanta keessa beekuu hin qabu wanta dogoggora jiru irratti baanee waan dubbannudha. Warra simmadaalanii faana waa'ee musliimaas warra beekanii waa'ee isa sanaas warra beekanii simtu wal beeka achitti wal falmuu dandeessu. Isa kana keessa hin jirru mee ishee amma akkaawuntiin banamte sanaa jechananii deeggarsa mucaa sanaaf waa dubbadhe irratti mucaa mubeedhaaf deebisiin jechuuf. Galatoomi. Tole mubee sanarratti deebisii laadda sana xiqqoo dubbachuun koo namoota miira keessa galche fakkaata. Akkaawuntiin maaliif dhufe yookiis maaliif qarshii walitti qabdan kan jedhu dogoggora nu hubatteeti Mubaarak. Kan nuti obboleessa kana hin gargaarra jenneefi isaan qabaniiru mana keessaa dhannee kaffallee gadi baasnaa jenne miti. Waan isin hubachuu qabdantu jira achirratti.
Obboleessi kun qabeenyi isaa saamameera. Bilbila harkaa fuutaniittu. Manni isaa dhabeera. Reebdaniittu. Bor qoricha isa barbaachisa. Afaan hin beeku. Biyya ormaa keessa jira. Namni tuutaan naqee mucaa kanaa qaama seeraa maleeyyuu dhaqee miidhaarraan ga'uu yaalee ture. Erga manidhaa galfame immoo abukaatoo barbaachisa. Nama kanaa dubbatu barbaachisaa jechuudha. Namni kun keeyyata seeraan beeku. Kan nuti gargaarreefis lakkii ati dogoggora hin qabdu kottuu gadi beenne gadi baasuudhaan miti. Dogoggora inni godheef keeyyata seeraan isa gaafata. Mubaarak miti ana miti soolan miti. Booksiin dogoggora inni godheef furmaatan ta'u. Sababni isaa aaraan tokko amantoota keessaas kee tokko dhage booksii rukutee hawaasa gidduutti maaltu ta'a? Kan nuti barbaannu balleessaa seerritti gaafatudha malee seerrisaa gaafatudha malee isin miti rukutuu reebuu hin dandeessani. Waan isin jettan maan haa ajjeefamuu jettan no ajjeefamuu hin qabu. Mubaarak isa musliimaa iyyuu kiristaanii tokko ajjeesuu hin qabu. Hin danda'amu hin eeyyamamuufi seera gaafa dogoggora Mubaarakii. Kan nuti jennes nama kana abukaattoon dhaabbatu. Abukaattoon qarshii meeqa kaffalchiisu beekta Mubaarak. Kaffaltii guddaa gaafata hojii isaaniiti. Nama kanaafis haa dubbatamu haqni isaa inni jallate maal ta'u haa ilaalamuufi. Hojiin immoo qabu qabeenya isaa harkaa fudhatameera. Kanaan obboleessi kun maal ta'u haa jabaatuudha malee lakki kee seeraa san gaafatanii jennu seeraa ol miti. Seeraa abboomamee jiraan biyya kam keessattuu.